looqa jecha bale. Uummanni Oromoo sirna gadaa dimokiraasii addunyaa irraatiif bu'uura ta'een jaarraa hedduu irraa eegalee waggoota 8 karaa dimokiraatawaan baallii gadaa walii dabarsaa ittiin wal bulchaa rakkoolee hawaas dinagdee fi siyaasaa ittiin hiikkachaa siin gaheera. Dhiibbaa fi tooftaawwan cunqursaa sirna gadaa kana ukkaamsuu fi balleessuuf irratti raawwatamaa tures dandamachiisuun asiin gahe. Sirna gadaa aadaa seenaa fi duudhaasaa eegee fi kunuunsee har'aan ga'uu keessattis Oromoon Booranaa adda durummaan eerama. Haaluma kanaan sirna walharkaa fuudhinsa baallii Booranaa 71ffaan dura jilli aadaa Gooroo Booronni ardaawwan jila adda addaatti jilatu eegaleera. Yaa abbootii gadaa Booranaa Harboora Hawwaxxuu Konnituu kana malees laduu Booranaa shanan jedhamuun beekaman keessaa Qaallooyyaa Oodituu dabalatee Booronni hedduun abbootii jilaa ta'anii tibba darbee ardaalee jila adda addaatti qubatanii odaa bulaa jiru. Abbaan gadaa Booranaa 70ffaa Guyyoo Gobbaa Bulee giddugala sirna gadaa fi ardaa jilaa Booranaa Aanaa Areeroo ganda Uumachoo waggoota 4f qubatanirraa yaa isaanii waliin ardaa jilaa guutootti jila odaa buluuf godaanu. Yaa abbaa gadaa Hawwaxxuu Rooba Jaarsoosi Anaayyaa Balloo ganda Arbooroo godaananii ardaa jila Bulee Harsoo Gudoo qubatanii. Abbaan gadaa Konnituu Murquu Jiloosii yaa isaanii waliin Aanaa Areeroo ganda Qaawwaa godaananii ardaa jila Alloonaatti jila odaa buluuf qubatanii jiru. Kana malees laduu Booranaa yookiin Qaalloo shanan Qaalloo Oodituu Karrayyuu Garjeeda Kookoo fi Karaaraa jedhamuun beekaman keessaa Qaallooyyaa Oodituu qofatu godaanee ardaa jila bula. Aanaan Areeroo sirna gadaa Booranaa keessatti ardaawwan jila 27 fi Oromoo Booranaa biratti giddugala aadaa fi sirna gadaatti akka ilaalamtu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Booranaatti ogeessi aadaa fi seenaa obbo Boonayyaa Didoo dubbatu. Aanaan Areeroo sirni gadaa Booranaati teessoo gadaa jechuu dandeenya. Akka masaara mootummaa hin faane teessoo abbaa gadaa Booranaati. Yoo ilaallu ardaa jila gara 27 ga'a Aanaa Areeroo keessa jiru. Ardaan kun cuftiin tokko tokkoon jila irraa geggeeffamtu qabdi. Jirkan hageeges caalaan gadaa warra sirna sadarkaa gadaa keessa jira kana. Kanaaf ardaa kan hunda irratti aadaa waan geggeessuuf aadaa kana bahuu hin danda'u. Laaf sirni gadaa beekan dura gadaa jedhamee akkasii qabatama uummata Booranaati. Jila bultii jila odaa buluu duratti yaa abbootii gadaa Booranaa sadanii fi Qaalloo hangafni yaa Oodituu bakka duraan qubatanii turan irraa godaanuu eegalan. Itiji godaansa jila bultii jila odaa buluu dura eegalame kana yaa abbaa gadaa Booranaa 70ffaa Guyyoo Gobbaa Bulee Aanaa Areeroo ganda Uumachoo waggoota 4f qubatanirraa barii waliin gara ardaa jilaa guutootti godaanne. Abbootiin gadaa Booranaa sadan baallii harkaa qabanii fi Qaalloo hangafni yaa Oodituu guyyaadhuma jila odaa buluuf godaansa eegalan sana ardaa jilaa itti godaanan gahanii jila odaa buluu hin eegalanii. Halkan tokko ardaa jilaa Lafdhaa jedhamu qubatanii sirna bacbacii qaluu itti jilatan bulu. Ardaan jilaa Lafdhaa yaa abbootiin gadaa Booranaa sadanii fi yaa Oodituu jala bultii odaa buluutti bakka bulanii bacbacii itti qalatanidha. Wayita ardaa jilaa Lafdhaa qubatan gahanitti fe'isa gaala isaanii hiikkatanii wachuma buufatanii buna qalatu. Wachuma jechuun muka irban ibidda buusudha. Booranni wayita godaanee qubatu jalqaba wachuma buufatu malee hojii biraatti hin seenu. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Booranaa obbo Jiloo Didaa. Ardaa kanaatti meeqa bulan immoo wanni hojjetamu guddoon amma akkisan gartanii namni yaa'uu jiru. Takka bulanii takkatti bulantaan immoo akkisan gartan kan uchum buufatanii jiranii warri ammaan tana lubu Guyyoo Gobbaa yookaan immoo yaa'ii isaa kadhuuf suudini akkisan gartan uchum tokko waliin buufatee jira. Uchum tan irra Boorani cuftinu yookaan immoo yaa'ii isa cuftinu mani cuftinu fudhateetini bobeeffatee jira. Erga guyyaa wayita qubatanii uchuma buufatanii buna qalatanii eebbifataniin booda halkan ammoo bacbacii qalatanii. Bacbacii qaluun kaayyoo guddoon ardaan jilaa qulqullooftuu waan taateef odaa buluutti osoo hin galiniin waan dur ijoollummaa eegalee fi wallaalummaan hojjetame irratti dhiifama waaqaa kadhachuudha. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi tuurizimii godina Booranaa obbo Jiloo Didaa. Ardaa Lafdhaatti jiltii guddoon gaggeeffamtu jila yoo as bulan bacbacii qalan. Bacbacii jechuun ka waaqa gaddisiisan, ka aadaa gaddisiisan. Kanamin feen hawaaqin feen waan tolchan cufa asii qulqullaa'aniitiin borimmoo gara ardaa jilaa guutoo godaanan jechuudha. Jila bultii jila odaa buluu osoo hin geenye ardaa jilaa Lafdhaatti maatii nyaa hundi bacbacii ariirrate yookiin eebbifatee qalata. Dura duuban dheedee gabba dura duubnu gabbisi booroon mormaa saddaa nagaa guutu gosa nagaa guutu. Ariirrachuun eebba wayita horii qalatan galata waaqaa galchuu jilti nagaan akka obbaatu sa'aa fi namaaf akkasumas biyyaaf ittiin waaqaa kadhachuuf raawwatamu. Abbaa gadaa Booranaa Guyyoo Gobbaa. Inni wanni qalamuu faadaa ardaa kanaatti ol Lafdhaa ka jalbultii waan taateef boru waan ardaa guddaa kaantu godaantuuf asin meedhisi jiidhaa kanaan eebbifatte waan cufoffaltiin haa tolchette
ardana milkom sette goro na qajel jette khara kana namun khadate khara kana godane khara kana arda burdiram khan jechu arda dura wani jiddu tanat bajwa jedani uri khan qalani fi akbar ardat khane bifatan bijal bultitu erga ardaa jila lafdhaatti bacbacii qalatanii halkan tokko achi bulaniin booda yaa'an abbootii gadaa Booranaa sadanii fi qaalluu hangafni yaa oditu barraaqa ardaa jilaa odaa bulutti osoo hin godaanin bokkuu hangafaa fi jaarsa kosii uffata uwwisuun ardaa jilaa lafdhaarraa gara ardaa jilaa odaatti godaanu eegalu. Bokkuu hangafni qajeelcha abbaa gadaa ta'e nama aadaa jilaa olaantummaan raawwatudha. Jaarsi kosii ammoo jaarsa eebbaa ta'e ardaa jilaa akka eebbisu dursa isa wayyoomsanii yookiin eebbisanii inni ammoo ardaa jilaa kan eebbisudha. Yaa Booraa hawwaxxuu fi konnitu akkasumas yaa oditu ardaa jilaa lafdhaarraa godaanuun ardaa jilaa odaa bulanitti godaananii wayita qubatanitti galmi odaa abbaa gadaa fi jaarsa kosii jalqaba dongorama. Wayita ardaa jilaa yaan abbootii gadaa gaanii qubatanitti dursa jaarsa galma odaa kan eebbisu jaarsa kosii yoo ta'u bokkuu hangafni ammoo dongoraa galma jalqaba akka dongoru abbaan gadaa Booranaa guyyoo gobbaa dubbatu. Qara bokkuu hangafa uyyisanii kataan lammee sommaan dhichanii uyyisanii jaarsi kosiin uyyisanii warri kun rooroof lichoo fi qabate abbaa gadaa waliin ardaa abbaa jechuudha. Ardaa sun akkanaan egeri namu ooroo fi hiikate qubsiisanii gar jilaa seenanii jedhan. Guyyuman yaa abbootiin gadaa Booranaa fi yaa odituu ardaa jilaa odaa bulan gahanitti ijaarsi galma odaa eegalama. Ijaarsi galma odaa abbootii gadaa Booranaa sadaniif dongoraa quncee daddachaa fi wantoonni ijaarsaaf barbaachisan warra dhiiraan haa qophaa'u iyyuu malee galmi odaa kan ijaaramu immoo afaan jilaan elellee yookiin dubartootaani. Ijaarsi galma odaa kan eegalamu garuu elellee yookiin dubartoonni galma odaa akka ijaaranii fi yaatu dursa lallabama yookiin waamichi dubartoota ardaa jilaa sana qubataniif ni dhiyaata. Wayituma yaa'ini lallabamu elellee yookiin dubartoonni ardaa jilaa odaa bulanitti qubatanii galma odaa ijaaruuf dhufu. Elellee yookiin dubartoonni si wayita galma odaa ijaaran abbootii gadaa Booranaa kaarrilee dhaachaa faarsu. Abbo jiraata dargalli chondote Abba biyya taatee bu'uuraan morma boote Dubartoonni galma odaa ijaaruu walqixxummaa fi hirmaannaa sirna gadaa Booranaa keessatti qaban kan mul'isu akka ta'e abbootiin gadaa Booranaa guyyoo gobbaa fi rooba jaarsoo dubbatanii. Reefu dhiirtii uchuun buuftu isii wal bunqalti. Yoo galma reefu dongorani dhiirtiilleen itti aggattee qara dongorti isiilleen jal buuftee kanumaan dongorti. Wal horan taatu wanni kun namni kophaa tolfaat hin jiru keessaan qisanii lakkisan. Akkanaan jiloo baafatanii gaheen isii harma keessatti walum qixxe malee wanni namni tokko walirra jira tokko gubbaa jira kanaatti rujii qabeedhaan hin jiru. Galma kanallee dhiirtiilleen agreefu dongora isii jaatu laala. Warrilleen kanum ciree yaa'an arrilleen akkanum ijaara dareera walumaa qabaa walumaa kajaarsoosii sunillee akkanum jira akkan gahee waliin qaban hujii akkan waliin qaban wal qixxe waan cufu mirgaaf aadaalletti wal nam qixxe. Galmi odaa kunam galmayyaan gar 27 ijaaramu. Bultii 27 cafayyuu ijaaruu jiranii dhibaayyii walti gara bultii 30 deeme jiltii isaa ubbaati. Artees cuwa jila jira. Jiltana ijaari galma ammoo guddoon dubartii. Guddoon dubartii. Wanni akkan tolchaniif gooroo tan akka namni cuftinuu kee jiru. Warreen waan jiru gooroo waan dhalanii dhalchanii jedha. Tanaaf gooroo waan dhalanii dhalchaniif dubartiif dhiirtillee gargarii hojii qabdi. Hojii fi gargar fudhattee akkasiin adeemsisa. Ergaan guddaa fi hiikkaan dubartoonni kaarrilee dhaachaa abbootii gadaa faarsaa galma odaa ijaaran abbaan gadaa muraa murtii dhimmoota garaagaraa furmaata akka qabu kan mul'isu akka ta'e abbaan gadaa hawwaxxuu rooba jaarsoo himanii. Abbaa jilaa yoo taate lichoon harkaa daate jechuun gise jilaa kana namuu lichoo qaba. Lichoo qaba. Horooroo qaba. Lichoo qaba. Gise jilaa ka galma dhaabu namuu iyyuu qaba. Hayyoota mul'aa kana tolchootinuu makkaraasillee namni hin qabne hin jiru. Yoom jila deemanii malee lichoo tan faaminu guddoo lichoo horooroo hin deemnuun gise jila fudhatan. Yoo jila fudhatan abbaa jila ta'uu hanqe wanni beessa tokko tana aadaa jechuudha. Ammoo lichoo biyya taa'ee dubbii si barbaadden dubbii Booranaa muraa murtii wanni isin deemtuun
een birjirti namayyuu kan birjirti fakkeenya nama abbaa gadaa kan. Galma Odaa Boorana hunda bakka bu'u ijaaruu keessatti dubartoonni gahee isaanii bahuun dubartoonni madda maatii hundaa fi icciitii milkaa'ina jilaa ta'uu isaaniis itti gaafatamaan waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaa obbo Jiloo Diidaa himanii. Dubartii immoo gaheen isiin as keessa qabdu akkuma dhiira sun galma kan ijaaruun dhiirtillee na jaartuuti gahee dubaraa qofaa miti jechuudha. Inni kun gahee dhiirallee qofaa miti gahee wal qixxeete jechuudha. Kanaafiyyuu isii malee aadaan hin taatu. Aadaa tanam tolchuu fi wantoota namaa kennan kaabba gadaa fakkeenya waan aadaa barbaadu ka waan jilan ni barbaadu meeshaa hunda ka qabatu isiidha jechuudha. Maal jennaan dubartii qaroo wandeetu qalbii qabdi. Haati warra abba gadaa haadha Booranaa hundaa jechuudha misiin. Nuufu hundaafiyyuu namu hundaafiyyuu haadha isiin haadha warraati. Inni immoo haadha warra malee danda'e hin qubatu. Jiltaan haadha warra malee danda'e ittiin nubbaafatu jechuudha. Sirni gadaa keessa gaheen isii guddoodha. Isitti aadan deema. Haati aadaniyyuu isii qabatee hin deema. Galmi Odaa abbaa gadaa kabaja ulfinaa fi tarkaalee sirna gadaa Booranaa itti fufsiisuu keessattis gahee guddaa qaba. Kanaafuu ayyuun galma hin ijaarin iyyuubamuu jedhu abbaan gadaa Waxxuu Rooba Jaarsoo. Galmee kunin wanni inni mul'isu aadaa mul'isa. Galma kana abbaa gadaa callaa don taatanii ayyuun Booranaatu namni ayyuu lallabanii wanni inni hojjetu galma hayyoo dhaabdu galmii gam tokkoon Booranii galmii tulluu illee jedha. Tulluu jechuun fakkeenyaaf waan guddoo galmii waan aadaa jajjabdu mul'isa. Ayyuun immoo cuftinuyyuu haa galmi hin dhaabiyyuu uumamuu hin danda'u. Immoo abbaan gadaa sadeenuyyuu gadaa sadeenuyyuu abbootiin gadaa galmsa sadii dhaabdi. Galmi sadii walta'ee yoo akkana gam sagal ta'uu danda'a yoo fiixeen sadii dhaabdi. Abbaa gadaa qoftinu. Ammoo ayyuuni wallaa kan kee jiru ayyuuni amma kan wallaa kiyya kun 12 gaa 12 namni galmi dhaabni jiru. Wanni dhaabanii faada gooroo dha Booranii. Gooroo tan jalqaba akka dabballee fa gammee fa kuusoo deemee kuusoon fa tolchitee deemitee raabomtee dooromtee gadoomtee yuubomte. Jedha Odaa buluu waggoota 8 keessatti yeroo tokko jechuunis guyyoota 27f gadaa sadan arbooraa hawwaxxuu fi konnituu akkasumas qaalluu hangafayyaa oodituu galma Odaa fi galma qaalluu ijaarratanii waliin jilatu. Ladhuu Booranaa 5 qaalluu oodituu karrayyuu garjeeda kookoof kararaa jiran keessaa qaalluu hangafaa yaa oodituu qofatu godaanee Odaa bulaa. Haaluma kanaan qaalluu hangafni yaa ooditus godaanee Odaa bulaa jira. Akkaatuma yaa abbootii gadaa Booranaa sadan galmi qaalluu ardaa jilaa qubatanitti ijaaramaa jiru. Jila gooroo sirna gadaa Booranaa jilatan keessaa immoo inni tokko muda qaalluuti. Kanaafuu galmi qaalluu yaa oodituu ijaaramaa jiru yaa abbootii gadaa sadan Booranaa muda qaalluutiif waan tajaajiluuf ijaarsi galma qaalluu bal'inaa fi guddina akkasumas wantoota ittiin ijaaramuun galma Odaa abbaa gadaan garaagarummaa qaba. Garaagarummaan galmi Odaa qabu kunis galma Odaa yaa abbootii gadaa Booranaa sadan kan ijaaramu illee yookiin dubartootaan yoo ta'u galmi qaalluu yaa oodituu kan ijaaramu immoo warra dhiiraatiin. Waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaatti qorataa seenaa fi aadaa obbo Jaatanii Diidaa. Galma kaayoo tagartaa abboo hagadaa sadeenu dubartii ijaara kan dhiiraa ijaara muki ittiin ijaaran illeen guddaa irree qabu kana muka qoraattii qabuun ijaaran muka qoraattii hin qabne qofaan ijaaran kun tokkummaa tagartaa kan dhiiraa ijaara gubbaan isaallee tulluu fakkeessaniitiin ol dheerinni isaa akka galma kaaniitiin guddisanii ol fakkeessanii tulluu fakkeessanii gaafa inni obbayin agartaa gaafa galma afaan goodan akkas. Gam biraatiin immoo wanni guddisanii galmi kun guddisanii ijaaramuu fi warri har'a Odaa bulu kuniin gadaan sadeenu galmuun kan keessaa qaalluu muuda. Galma kan keessa qoodu qaalluu muuduuf fakkeenyaaf muudii harboora yoo dhufu nama gam nama baay'inni qabu. Namni baay'een qabsuun gizee tokko seenee gizee tokko as ka'ee bulechuu halkan ta'u. Akkaatuma elalleen yookiin dubartoonni kaarralee dhaachaa galma Odaa abbootii gadaa Booranaa sadan ijaaranii warri dhiiraas muudaan galma qaalluu ijaaru. Galma jila Odaa Booranni dhaabuu arfan galma eebbaa mirgi samarraaf bishaanii nagaa fi misoomaati jedhamee amanama. Hayyuun qaalluu yaa ooditus badhaadhinaa fi milkaa'ina gosaa fi Boorana hundaaf kunuunsaa fi eegumsa haroof elaa irratti kan hojjetu ta'u hayyuun yaa ooditu kateeloo galgaloo dubbatu. Ga'een hayyuu Booranallee ga'ee guddaa gosallee ga'ee guddaa yaa kanallee ga'ee guddaa gosi callaaduun hin hojjenne Booran guutuu hojjechuun ga'ee hayyuu haroo cufaayyuu dubbachuun arabbaa feeteetu
eeli cufaa dubbachuun hiyyeessayyeetti dubbachuun gayayyuuti jallataa dubbachuu rakkataa dubbachuun gayayyuuti kormi qaluu korbees qaluu dhawaa dhibaayyuu ba'uu gooroo godaanuu aadaa teenna ga'een teen wanni nu hojjan waan akkanaati wanni gadaan sadeen harma fudhatu suni waan marraaf bisaallee namaasaallee dhala dhalchallee hara eelallee eebbadha qabdi jecha eegi inni fudhate isirra nam cufin dhaqqabdecha. Gama biraatiin abbootiin gadaa doorii baalli abbootii gadaa Booranaa guyyoo gobbaa rooba jaarsoo fi murqoo jiloo harkaa fudhanii fi raabaa doorii waggoota 8 booda baallee fuudhanii jila odaa buluu irratti waan hin hirmaannee fi jila aadaa gooroo garaagaraa jilatu. Sadarkaalee sirna gadaa Booranaa dabballee gammee xiqqaa fi guguddaa kuusa raaba xixiqqaa doorii gadaa yuuba tokkoffaa hangaarfaffaa yoo ta'anii sadarkaan xumuraa sirna gadaa Booranaa immoo gadamojjiidha. Sadarkaa sirna gadaa Booranaa 11 tarreeffaman keessaa sadarkaa murteessaa fi adulaa yookiin miseensi bulchiinsa qaama olaanaa aangoo sirna gadaa hoogganuu uummata bulchuu itti filataman isa tokkodha. Adulaa yookiin miseensonni bulchiinsa qaama olaanaa kunneenis sadarkaalee sirna gadaa keessaa beekumsaan gahumanii wayita baalli fuudhan gadaa ta'anii aangoo biyya bulchuu harkaa qabaatu jechuudha. Sadarkaa sirna gadaa lammaffaa gammee guguddaa umrii waggaa 9 hanga 16 xumuranii sadarkaa sirna gadaa sadaffaa umrii waggaa 17 hanga 24 gara kuusaatti wayita ce'an jedha Goodiyyaa jedhamu irratti namoota hedduu keessaa lallabamanii dandeettii biyya bulchuu akka qaban fudhatama argatanii adulaan sadarkaa raabaarra jiranii warreen luba tokko ta'anii filataman jechuu akka ta'e abbaan gadaa Booranaa guyyoo gobbaa dubbatu. Aggammee kana warra isaaniitti hin galu gisa gariin gala gisa gari gosee kuusa godaanedhani anu kakee jiru gan 8 hojjataa bayi anu eegin nyaachisaa Goodiyyaa sun raakaay hojjataa ture akka araa kan cufu fulaa abboo jiru eegi dabbaluma kaase gammee kaase Goodiyyaa keessa baay'ee na lallaban. Kuusi kun nama hoggaan qaba. Bokkuun tokko abbaan gadaa lam adulaa isaa walti jaa qaba. Loon kuusaatiin godaan. Uchumuu fi kobuun qaba. Harruu fi kobuun qaba. Warri qubatu nadheen hin qaba dubartii hin qabne malee huma jiloo jala. Hormiin qala horbeesiin qala. Yooma kana hojii jammarecha. Hangan 8 reebbaan. Haaluma kanaan adulaan yookiin miseensonni hooggansaa qaama olaanaa bulchiinsa sadarkaa raabaarra jiru kun hanga sadarkaa baalli fuuchuurra gahutti jila aadaa garaagaraa jilata. Sadarkaa raabaa xumuruun gara sadarkaa duriitti ce'uun durattis adulaan raabaa kunneen jila sirba raabaa sadarkaa jila xixiqqaatti jilatamu sirba moonaa sirbaa fi dhokkisuu jedhamu jilachaa jiru. Aguma dabballuma jalqabne aggammee nyaachisa wal argee kee dabarre kuusom gan 8 dabarre raaboom amma yaa godaannam jirraabaa hojjechuu jiru. Dhaloota irratti dabballe gan 8 baane guduruu buufanne ijoollee gammee taana. Gan 8 baane gammee buufanne kuus taana. Gan 8 ammallee degana baane kuusirraa raabtaan. Abbootiin keenya aadaa kana akka nu barsiisanii nu barsiisaa dhufan amma sirba kan cufi nu barsiisan. Amma raabaa sirbuu jirra. Sirba raabaa kunis gosa afuriin qoodamee leemayyoo mokkee dhawanuu fi ol kaawwaaraa jedhamuun beekamu. Sirba raabaa kunis guyyoota 8 walitti aansee guyyoota 4 qoodamee jilatama. Warreen luba tokkoo kunneenis guyyoota 4 jalqabaatii fi jila moonaa sirbaa jilatu. Sirbi moonaatti sirbamu kunis jalqaba adulaan kunneen moonaa ijaarrachuun dullacha qoraana lukaa jedhamu moonaa itti sirbanitti eebbifatanii qaluun moonaa naannaa sirba jilatanidha. Waajjira aadaa fi turizimii godina Booranaatti ogeessi seenaa fi aadaa obbo Boonayyaa Didoo. Raabii akkuma beektan kutaalee gadaa keessas tokko ta'uu immoo jiloo mataa fi hadantaan qaba gadaan addaatti jechuudha. Sun keessa tokko sirbi raabaa jedhama. Aga sadarkaa dooriin seenii sirbi dhokisuu jedhamee waamama. Dhokisuu walfaan waan sirbamuuf jechuudha. Sirbi dhokisuu jedhamee waamama. Kun immoo warri kun inni sadarkaa kanaatti amma sadarkaa aadaa adda addaa aadaa biyya bulchuuf waan deemaniif aadaa adda addaa itti barata. Akkaataa finni biyyaa bultii biyyaa aadaa gooroota ittiin geggeessan itti barata jechuudha. Kanaaf asitti aadaa gooroota warri fuulduraaf geggeessuuf deemu kun amma irra jalqabeettiin
kanaan dur jilachaa ture ammas jilachaa jira. Kanaan booda warri lubaa kaan fuuldura hayyoota tartiibaan taa'u. Jecha muratu kan jalaa qabu kan muratu warra hayyoota qofa. Kaataa kanaan erga murataniin booda moonaa sirbaatti seenuun sirba jalqabu. Xumura guyyoota arfan moonaa sirbaattis dubartoonni haata warraa luba adularraa baa kunneenis akkuma warra dhiiraa isaanillee abbaa warraa isaanii dura waan dhaabbataniif haati warraa bokkoo dursa deemti. Haati warraa abbaa gadaa fiixee arbooraa itti aanti. Moonaa gamaan kallattii baharraa hiriiraan dhufanii moonaarra maraa bakka dhirsi yookiin abbaan manaa isaanii jiru ilaalaa deemu. Kallattii abbaan warraa isaanii fuuldura wayita gahanii ni dhaabbatu. Abbaan warraa isaanis kallattii mukee wayitatti sirbanii leeyyoo yookiin dubartoonni callisanii siiqqee harkatti qabatan lafa dhaabuun dura dhaabbatu. Kanaan booda moonaa sirbaa mirgaan darbanii kallattii lixaan gara mana isaaniitti abbaa manaa isaanii dura galu. Haadha abbootii isaaniirraa dhalanii fi jilarraa baa hunda adulaa miseensota qaama hooggansaa kanneen sadarkaa gadaa osoo hin gahin barsiisaa akka jiranii fulaalii ban dubbatu. Raabaa hin godaantii dhokisuuf godaanti sirbaaf godaanti gomboo qubatti gomboo deebi akkanuma sirbiti raaboom gan saddeet raaboom akkan sirbiti malee waan dhibiin qabdu gadoomin jirre raaboom barsiisuu jirre gadaan nu dur jirti itti deemina abbaa haahulleen na bokkuu duriyyu haga gadaa tane gadaa yaayya jedhani gogees kanaan nami bokkuutu warrum kiyyaa kanaan barsiisuu jirra. Adulaan raabaa abbaa gadaa fiixee guyyoo booruu kan hawwaxuu carfii didaa fi adulaan konnituu soraa didaa waggoota 8 booda baalli fuuchuun abbootii gadaa booranaa sadan ta'anis duudhaalee aadaa seenaa fi sirna gadaa abbootii isaaniirraa dhaalan ijoollee isaanii yeroo ammaa sadarkaa dabballee irra jiran kan barsiisan ta'uu himanii. Amma yeroo ammaa ilmaan ta'e dabballe sadarkaa dabballee gubbaa jirti tanuma itti guddinu warrilleen kan mulaalaa fuulduraa fi sadarkuma kan qabataa itti guddataa ta'e biifummaanaani walirraa dabarsa dhalootirra dhalootatti akkanaani aadaa gooroo hojjan. Nuti aadaa tana abbootii ta'een irra baran abbootiin ta'een immoo akaakuuwwan keenya irra baran akaakuuwwan keenya baaboo keenya irra baran nulleen ijoollee ta'een hin barsiifne ijoolleen ta'een ijoollee fi barsiifne. Akkanaan aadaa dhaloota walitti dabarsaa deeman. Sadarkaa raabaa kanarratti siiga'ee itti gaafatamummaa qooddachuun abbootii gadaa yeroo ammaa baalii harka jiru waliin aadaa jireenya uummataa guddisuu fi qolee hawaasummaa garaagaraa hiikuu keessatti tumsaa akka jiran himanii. Nu amma sadarkaa kanatti raabaa gahee amma kurfa abbootii gadaa sun waliin qabu maramarii obbaatii waan aadaa boorana waan jila barbaachise waan ayyuunan barbaachisaa katolchaa waan maramarii aadaa boorana kattiin bulmaat boorana akkamiin bula aadaa boorana akkamiin qajeelchina waan jiru jireenya akkuma aadaa booranaatti nuun kun muluu wal gaafii qabna. Abbootii gadaa warra ammaan tanan harka qabullee nak tokko eegi nu filatan. Dubbii boorana tokko siin qa'ee jaarrota wal dhabdee yoo siin dhuftu qaraayyuu raabatti madhaa jedhan. Maaniif jennaani sadarkaa didiqarra gar guddaa ol geessuuf yoo raabatti batan nu dubbanne murteessuu dandeenya. Yoo siin ka nu dhibtaate doorii geessina. Doorii yoo ka isiin hin buufatin taate dadhabde gadaa geessi. Gadaan baatee naani waan abbaan gadaa sun itti murteesse irra raawwata jechuudha. Maaniif jenna yoo murteessinellee waliin nulleen gulum deemneeti. Yuunivarsiitiiwwan aadaa seenaa fi duudhaa uummataa guddisuuf hojii qorannoo itti fufiinsa qabu hojjechuuf beekumsa naannootiif xiyyeeffannaa kennuu qabu. Yuunivarsiitiin Bulee Horaasii garee aadaa fi seenaa uummata Oromoo qoratu hundeessee hojjechaa jiru gara dhaabbataatti guddisuuf qophii xumuruu barsiisaa fi qindeessaan garee qorannoo aadaa fi seenaa yuunivarsiitichaa obbo Guyyoo Dooyyoo dubbatanii. Yuunivarsiitiin uummata naannoo dhaggeeffachuu qabdi. Uummata naannoo harka qaba. Environment waan jenna harka qaba. Kanaaf waan itti fufiinsi qabaa tokko. Waan hiikallee qabaa tokko waan ittiin hin qaaramne tokko hojjechuuf yuunivarsiitiin uummata naannoo dhaggeeffachuu qabdi.
waliin hojjechuu qabdi. Kanaanis hayyuu seenaa argaa dhageettii Booranaa Abboor Borbolee fi Yooba Abbaa Gadaa Gujii duraanii Aagaa Xeenxanoo Yuunivarsiitiin Bulee Horaa Dooktireetii kabajaa kennee fi qaree qorannoo gara dhaabbataatti guddachuuf jiru kana keessatti gorsaa seenaa fi aadaa ta'anii akka hojjetan obbo Guyyoon himaniiru. Walumaa galatti jilli Odaa Buluu yaa abbootii gadaa Booranaa sadanii fi yaa Oodituun guyyoota 27 itti fufeera. Malees abbootiin gadaa doorii baallii fudhachuuf qophaa'an jila Odaa waan hin bullee fi isaanis jiloota mataa isaanii garaa garaa jilachaa jiru itti fufeera.